Amen. Nagaagalata Waaqayyo. Nagaagalata Waaqayyo. Amen. Yesus Kristus jiraata. Mirti sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf guyyaa kaanii dubbii Waaqayyootiif kadhanna. Ulfina sagalee Waaqayyootiif ulfaanii Waaqayyoo kadhanna. Namni hundinuu yaada isaa qalbii isaa gara dubbii Waaqayyootti adeemsu Waaqayyoo dubbata. Amen. Waaqayyoo sagalee qaba. Amen. Waaqayyoo sagalee qaba. Amen. Anaan na barsiisa har'a. Amen. Isinii hin barsiisa har'a. Yesus Kristus guddaadha. Yesus Kristus jiraataadha. Waaqayyo carraasii laatee guyyaa har'aa mana isaa keessa dhaabbachaa jira. Firoottan koo waan baay'eetu jira. Ati fayyaadha, ani fayyaadha. Dhukkubfannee hospitaala keessa hin jirru. Mana hidhaa keessa hin jirru. Duunii isa awwaalamnee hin jirru. Meetti yaada. Waaqayyo carraa jireenyaa nu laateera. Carraa jireenyaa sasii laatee Waaqayyoon galateeffadhu. Carraa jireenyaa carraa har'a gahu eeyyama jireenyaa sasii kenne Waaqayyoon galateeffadhu. Waaqayyo hin galateeffama. Waaqayyo hin galateeffama. Inni guyyaa har'aatiin dhaga'ee si ga'e immoo dubbii nu qaba. Abbaan dubbii Waaqayyodha. Waaqayyo si haa galatu. Waaqayyo si haa galatu. Galata kee. Du'arraa hafneerra. Badiisarraa hafneerra. Dhangala'uu dhiigaarraa hafneerra. Gara malee boo'urraa bawwaachuurraa hafneerra. Hafnee mana kee keessa jirra. Har'a immoo kottu dubbii sagalee kee ati nu barsiisi. Kottu dubbii sagalee kee yaa Waaqayyo ati nu hubachiisi. Si duwwaadha beekaan. Si duwwaadha hundumaa kan danda'u. Si duwwaadha waan hundumaa kan qabu. Si harka waatu jira. Si harka dubbii jireenyaatu jira. Laphee keenya bani. Irraa fuuraa keenya bani. Jireenyaaf nu qopheessi. Sagalee Waaqayyoof Waaqayyo si kadhanna. Sagalee keef si kadhanna. Sagalee keetti akka jiraannu si kadhanna. Waaqayyo jireenyaaf sagalee keef nu qopheessi. Badiisaaf akka hin taane. Aniif sabni kun badiisaaf akka hin taane. Seenaa keenya geddar. Seenaa amantoota kanaa seenaa lafa kanaati geddar. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu haaressi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu geddari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo nu eebbisi. Sabni kun haa eebbifamu. Fayyaadhaan haa eebbifamu. Jireenyaan haa eebbifamu. Qabeenyaan haa eebbifamu. Eebbifamuu barbaanna. Geddaramuu barbaanna. Dubbiin kee nama geddara. Dubbiin kee biyya geddara. Dubbiin kee lafa geddara. Dubbiin kee dhaloota geddara. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keessa jiraataa kana nutti dubbadhu. Kottu nutti dubbadhu. Sagalee kee kanaan faarfannaadhaan kadhannaadhaan namni kamiyyuu dhibee isaa fudhatee kan dhufe fayyee hagal. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyee hagal. Nu fayyisi. Nu geddari. Fagoo taa'ee dhiyoo taa'ee isa hamaa. Sagalee hamaa, dubbii hamaa nutti darbatu, jecha hamaa nutti darbatu, sagalee kee keessa keenya kan funaanuu barbaadu, humna maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri hamaa kun haa hidhamu. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin hidheerra kan hidhame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa hidhamu. Hidhi nurra. Erga hama nurraa, erga seetanaa nurraa, erga hama jaajilu nurraa, sagalee kee dhageenya. Qilleensa hamaa gam nurraa godhu, dubbii hamaa gam nurraa godhu, sagalee keetiif iddoo laanna. Sabni kun sagalee keef iddoo laata. Ulfaadhu jalqabaan gadumaatti nu geggeessu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Noora. Dubbii Waaqayyoo keessaa guyyaa har'aatiif kan nuuf kenname hojiitti dammaqanii qabeenya horachuu kan jedhu mata dureen isaa. Hojiitti dammaqanii qabeenya horachuu jedha mata dureen guyyaa har'aa kan akka waldaa makaana Yesuus Itoophiyaatti kan irratti haasa'amu yookaan irratti barsiifamu yookaan lallabamu isa kana jechuudha. Luqqisii guyyaa har'aa keessaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hanga 30tti kan jiru dhaabbadheen dubbii Waaqayyoo keessa koo jiru sagalee Waaqayyoo keessa koo jiru isiniif qooduu yaada. Mata dureen kun
waldaa keessatti iyyuu miti alatti iyyuu saba keenya hundumaa otoo barsiisanii otoo hubachiisanii namatti tola jechuudha. Namatti tola. Namni hojiitti dammaqee yoo hojjete qabeenya walitti hin qabata, qabeenya walitti hin sassaabbata, qabeenya walitti sassaabbannaan horachuu jechuudha, qabeenya horachuu jechuudha, sooramuu badhaadhu dhufa. Kiristaanonni mataa ol qabatanii hojii waaqayyoollee hojjechuu danda'u, wangeela mootummaa waaqayyoollee babal'isuu danda'u jechuudha. Kanaaf sadarkaa hundumaatti otoo barsiifamee otoo haasa'amee dubbii namatti toludha jechuu barbaadeen iddoo amma dhaqeen dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hamma 30 gidduutti dubbiseen achirra dhaabadhee waanuma keessa koo jiru isiniin ga'a. Irra deebi'een dubbisa jechuudha. Yesuus itti dabalee dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjettoota isaa waamee horii callaa qaba ture itti kennee akka humna isaaniitti isa tokkotti meetii 5,000, isa kaanitti meetii 2,000, isa kaanitti meetii 1,000 kenne. Biyya fagoo adeeme namichi inni meetii 5,000 fudhate si'uma sana dhaqee itti bitee gurguree meetii 5,000 buufate. Inni meetii 2,000 fudhate immoo meetii 2,000 buufate. Namichi inni meetii 1,000 fudhate garuu dhaqee boolla qotee meetii gooftaa isa awwaale. Gooftaan hojjettoota sana yeroo dheeraa booddee deebi'ee dhufee horii isaa isaan irraa lakkaa'ate. Namichi inni meetii 5,000 fudhatee kan biraa meetii 5,000 fidee dhufe. Yaa gooftaa meetii 5,000 anatti kennite turte, ilaa ani immoo meetii 5,000 buufadheera jedhe. Gooftaan isa immoo ba'eessa koote hojjetaa gaariidhaa fi amanamaa nana. Ati waan xinnoo irratti amanamte, ani immoo waan guddaa irra sin dhaaba. Gammachuu gooftaan kee itti jiraatutti gali jedhe. Namichi inni meetii 2,000 fuudhee immoo dhufe. Yaa gooftaa meetii 2,000 anatti kennite turte, ilaa ani immoo meetii 2,000 buufadheera jedhe. Gooftaan isaa immoo ba'eessa gootee hojjetaa gaariidhaa fi amanamaa nana. Ati waan xinnoo irratti amanamte, ani immoo waan guddaa irra sin dhaaba. Gammachuu gooftaa kee itti jiraatutti gali jedhe. Namichi inni meetii 1,000 fudhates immoo dhufe. Yaa gooftaa ati nama gara jabeessa iddoo ati hin facaasin galfatu iddoo itti hin bittimsin walitti qabattu ta'uu kee ani beeka. Kanaafan si sodaadhee dhaqee meetii kee awwaale horiin kee kunooti jedhe. Gooftaan isaa garuu deebisee ati hojjetaa hamaadhaa fi dhibaanana iddoo itti hin facaasin akka galfadhu iddoo itti hin bittimsiin akka walitti qabadhu beektaa miti. Ati meetii koo warra alatti fudhatan bira anaaf kaa'uutu sirra ture. Ani immoo deebii kootti kan koo ala isaa wajjin nan fudhadhan ture. Egaa meeticha 1,000 sana harka fuudhaatii isa meetii 10,000 qabuuf kenna. Nama amanamne waa qabatu hundumaaf hamma isaa irra hafuutti itti dabalamee kennamaaf. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabu iyyuu isa dura hin fudhatama. Hojjetaa isa waa'ee hin baafne kana dukkana isa alatti darbadhaa achitti namoonni hin boo'u ilkaan isin qalu jedhee isaanin jedhe. Ameen. Dubbiinuma kana keessa dhaabadheen waa dubbadha. Egaa hojiitti dammaqanii qabeenya horachuu kun iddoo hundumaatti barsiifamee yookaan dubbatamee natti tola. Dubbiin kun dubbiinuma sirriidha jechuudha. Itti yaaddee waldaan keenya yookaan namoonni kalandalii kana qopheessan ittuma yaadanii waan qopheessan anatti fakkaata. Iddoo nama dubbise waa'ee wangeela Maatiyos waan gabaabaa dubbadheen waa'ee Maatiyos waan gabaabaa dubbadheen akka gara mata duree kootti darba. Maatiyos kuni nama akkamiiti yoo jenne ilaalle maqaan inni Masoonii Leewii jedhama. Beekna jechuudha yeroo baay'ee dhageenya maqaa Masooti. Wangeela Maatiyos keessaan dubbise waan ta'eef jechuudha. Abbaan isaa Alfewoos jedhama. Maqaa Masoo ittiin waamamu qaba. Namni kun nama Qoopiroosidha. Nama qomoo yookaan sanyii Qoopiroos achi keessa jechuudha. Warri Qoopiroos kun Yihuudoota biratti jibbamoo turani jedha. Waan garaagaraa yoo dubbite barruu garaagaraa dubbifne jaroonni kun baay'ee jibbamoodha.
maaliifi gibira mootummaa yookaan qaraxa mootummaa hamma namatti murame olitti darbaa fudhatu jechuudha. Isa kana warra Yihuudootaa biratti namni kun nama jibbamaa ture, nama gibira sassaabu yookaan qaraxa sassaabu ture jechuudha. Nama jibbamaa Yihuudoota biratti hin jaallatamu. Namni macaafa kana barreesse Waaqayyo seenaa isaa jijjiire jechuudha. Nama akkasii ture jechuudha. Qaraxxuu ture warra qaraxa sassaaban. Qaraxa sassaabuutu yakka ta'ee miti yookaan gibira sassaabuutu yakka ta'ee miti. Isa darbaan hamma murame olitti namarraa guuran sanatu yakkadha jechuudha. Sanyiin kun yookaan qomoon kun qomoo sana biratti hin tuffatamu, hin jibbamu jechuudha. Akka cubbamootaatti lakkaa'u warri Yihuudootaa qulqullummaa seeraa namarraa waan barbaadanii fi nama kamirraayyuu qulqullummaa seeraa barbaadu akka cubbamootaatti jara kana lakkaa'u. Mana sagadaa keessaallee jara kana harkisanii warra Qophiroositti dabalu warroota akkasii kana jechuudha. Cubbamoota beekamoodha jedhanii akka ilaalcha warra Yihuudootaatti akka itti jechuudha kan ilaalamu. Egaa Maatewos kun qomoo hin barbaadamne keessa lafa hin barbaadamne keessa Waaqayyo isa baaseeti na duukaa bu'i jedhee hojii itti kenne. Ayyaana isaa araara isaatiin isa tuqee guute hojii itti laate. Isa kana eessa arganna? Wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti argachuu dandeessu. Akkaataa inni itti waamame jechuudha Maatewos. Iddoon itti waamame kana argachuu dandeessu. Ana duukaa bu'i jedhe. Iddoo qaraxaatti itoo inni taa'u ana duukaa bu'i jedhee Maatewos yeroo itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos of duukaa buusee bartuu godhate arguu dandeessu. Wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 akkuma kana wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 29 achirraa dhattanii argachuu dandeessu. Wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 18 jechuudha. Akkaataan itti waamame jechuudha. Laga qaraxaatii lafa qaraxxuudha Waaqayyo isa fuudhee seenaa isaa jijjiire. Galanni isaaf haa ta'u. Dudduuba keenya yoo dhaabanne ilaalle baay'een keenya maqaa gaarii hin qabnu, seenaa gaarii hin qabnu, utuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin waamamin seenaa bareessa ta'e hin qabnu jechuudha. Achii fuudheetiin wangeela kana itti kenne. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan isaa eebbifamu. Waa'ee nama kanaa gaafa kaaftanii ilaaltan yaadanii ilaalu akka kootti mee dudduuba keessan ilaala. Maatiin keessan maatii akkamii ture? Jireenyi keessan jireenyi akkamii ture? Waaqayyo inni nu geddare haa eebbifamu. Hammayyuu namni of ceephaa'u yoo jiraate Yesuus Kiristoos hin geddara. Seenaa namaa hin geddara Yesuus. Qe'ee namaa hin geddara Yesuus. Qe'ee hin barbaadamne keessaa Waaqayyo nama kana fuudheeti wangeela kana itti kenne, adaraa itti kenne, mootummaa Waaqayyoo itti kenne jechuudha. Wangeela mootummaa Waaqayyoo itti kenne Yesuus of duukaa buuse. Lafa keessaa baane akka dhaabannee of ilaallu nan barbaada. Namni kamiyyuu akka inni of ilaalu nan barbaada. Eessa akka dhufne, eessa akka baane akka of ilaallu amantoonni keenya akka isaan of ilaalan nan barbaada, nan fedha jechuudha. Akka yaada kootti eenyu barreeffame? Saba Yihuudootaatiin barreeffame. Saba Yihuudootaatiin barreeffame. Bara 55 hanga 60 dhala Kiristoosiin booda bara kana gidduutti kan inni barreeffame. Kaayyoon isaa Yesuus Kiristoos Masii isa jiraata caafata qulqullaa'aa keessatti, macaafata raajotaa keessatti dubbatame akka hubatanii warri Yihuudootaa isaaniif ibsuudhaaf barreeffame. Yesuus Kiristoos guddaadha. Yesuus Kiristoos guddaadha. Ofii isaa geddaramee namoonni akka isaan geddaraman, warri Yihuudootaa akka isaan geddaraman, warri Giriikootaa akka isaan geddaraman isaaniif ibsuudhaaf barreesse jechuudha. Ofii isaa geddarameera. Iddoo kaleessaan jiru iddoo deeggaddaan jiru. Yesuus Kiristoos guddaadha. Ati iddoo kaleessaan jirtu, ani iddoo kaleessaan jiru. Anaaf isin namoota haaraadha. Galanni isaaf haa ta'u. Akka seensaatti kun hin ga'a. Hojiitti dammaqanii qabeenya horachuu. Waa'ee qabeenyaa yoo ilaalle namoonni egaa hin dhufe jechuudha. Billi isaa gara kanaa dhufe. Wangeelli keenya kun waan hundumaa qaba. Ameen. Waaqayyo inni wangeela kana nuuf laate haa eebbifamu. Wangeela kana inni Waaqayyo nuuf kenne haa eebbifamu. Yesuus Kiristoos jiraataadha. Wangeela kana keessa waan hundumaatu jira. Kana keessa waan hundumaatu jira. Inni kun waldaa kiristaanaa keessatti kan hin barsiifamne, amantoonni kan hin barsiifamne eessatti barsiifamare? Hundumaayyuu as keessaa arganna. Akkamitti akka jiraannu, akkamitti akka deddeebinu as keessa jira. Yesuus jabaadha. Maal jechuu barbaadeen? Waa'ee qabeenyaa namoonni waa'ee barnoota dinagdee baratan yookaan
barnoota faayinaansii, akkaawuntiingii, manaajimentii garaa garaa kana kan baratanii waa'ee kanaa sirriitti hin ibsu, waa'ee kanaa sirriitti hin barsiisu, baay'een keessan barataniitu beektu jechuudha. Waa'ee qabeenya horachuu namni kan itti socho'uu danda'u qabeenyaan qabu taanaan hin socho'u jechuudha. Keessumaa kiristaanonni dammaqnee jabaannee hojjennee tattaafannee qabeenyaa hin horannu taanaan beektu suni jechuudha. Jiraachuun hin danda'amu, deebi'eeyyuu ormatu nu dhaala. Waaqayyo nu haa gargaaru. Orma akka nu hin dhaalleef dammaqnee jabaannee hojjechuu danda'uutu nurra jira jechuudha. Qabeenya bakka garaa garaatti qooddanii ilaaluu hin danda'amu. Qabeenya uumama Waaqayyo anaaf isiniif kenne hin jira jechuudha. Qabeenya uumama Waaqayyo nu laata. Aduu kana lafa kana gaarreen bosona waan garaa garaa lageen Waaqayyo kan nuuf kenne akka dhalli namaa ittiin fayyadamu, itti gargaaramu isaan kana jechuudha. Isinumti keessan illee qabeenya Waaqayyoof. Aniyyuu isiniyyuu Waaqayyoof qabeenya. Ameen. Wangeela kanaaf qabeenya. Waldaa kiristaanaaf qabeenya. Biyyaaf qabeenya. Anaaf isin jechuudha. Wanti kun illee qabeenya jechuudha. Humni namaallee namni kamiyyuu biyyattii keessa kan jiru yoo jabaatee qabeenya horate waldaa keessa kan jiru waldaa isaatiif bu'aadha. Biyya isaatiif bu'aadha. Mandara isaatiif bu'aadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkasin hojjettan akkasin dhamaatan beeka. Hin hojjettan hin dhamaatan jechuu koo miti. Kanaan dura garuu wantoonni nu hafan jiru. Wantoonni anaaf isin hafan jiru. Abbootii keenyarraa akaakilee keenyarraa keessumayyuu sabni keenya baay'ee gara diinagdeedhaa yoo ilaalle teellaa tarkiifataadha. Otuu jabaannee dhawaanee hojjennee isaanirraa waan gaarii bareera ta'e yoona kana anaaf isin fagoo keenya. Waan gaarii wanti argame jira, wanti fudhatame jira, wanti nu hafe immoo jira. Haala garaa garaatiin namni daangeffamee jedhamee akka waa walirra hin buufne ta'aa ture jechuudha. Inni biraan qabeenya kaapitaalaallee inni kun mataansaa warshaa garaa garaa, maashinii garaa garaa isaan kun qabeenya kaapitaalaati. Iddoo garaa garaatti jarri hiikuu danda'u jechuudha. Inni biraa inni dhumaa qabeenyi faayinaansii horii callaan jechuudha. Akkuma warra kaanii kiristaanotan barbaachisa. Nu barbaachisa. Galanni isaaf haa ta'u. Inuma nu barbaachisa. Isa waaqarraaf, isa lafarraaf Yesuus Kiristoos guddaadha. Ameen. Ameen. Daddafeewwan dubbadha wanta keessa koo jiru jechuu barbaadeen. Yesuus Kiristoos jiraataadha. Hojiitti dammaqii qabeenya horadhu waan jedhu irra jira jechuudha. Waa'ee qabeenyaati waan dubbachaa jiru. Iddoo garaa garaatti ibsuu hin danda'u jechuudha. Isaan akka ittiin waa'ee horiin baay'ee nama harkisa. Horiin baay'ee nama harkisa. Humna nama harkisuus qaba jechuudha. Horii malees immoo namni hin jiraatu. Qarshii malee namni hin jiraatu. Qabeenya malee namni hin jiraatu jechuudha. Qabeenya malee nan jiraadha. Akka ittiin nan jiraadha. Qilleensa kanaan nan jiraadha namni yeroo ta'e sobadha jechuudha. Bishaan waduwaa dhugeen isuma uumamaa waaqayyoo naa kenne. Qilleensa uumamaa kana fudhadheen kana maal hin jiraadha. Waa hin nyaadhu, waan argadhu, horii malee hin jiraadhu jedhu hin danda'amu jechuudha. Qabeenyi nama barbaachisa. Waldaa kiristaanaas hin barbaachisa. Amantoota keenya hin barbaachisa. Kanaaf jabaannee dammaqnee hojjechuu qabna jechuudha. Akkamitti kiristaanonni qabeenya horachuu dandeenya? Akkamitti kiristaanonni yookaan amantoonni waldaa keessa jiran yookaan sabni keenya akkamitti horachuu danda'a kan jedhu dubbii guyyaa har'aa keessaa iddoo ammaa wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 gidduutti bu'aa argachuu dandeessu. Bakka nutti kennametti amanamummaadhaan hojjechuun bu'aa buusuu qabna. Biyyaafis bu'aa buusuu, ofii keenyaafis bu'aa buufachuu. Akkamitti qabeenya horachuu dandeenya? Akkamitti dammaqnee hojjennee bu'aa argachuu dandeenya? Waaqayyo waan nu kenneera, waan ittiin jiraannu nu kenneera, fayyaa nu kenneera. Lafa kana irratti waan ittiin jiraatu haxinnaata guddatu Waaqayyo nuuf laateera jechuudha. Isa kanaaf bakka nutti kennametti amanamummaadhaan jabaannee dammaqnee yoo hojjennee bu'aa buufne ofii keenyas fayyadamaa taane, waldaan keenyas fayyadamaa taate, biyyi keenyas fayyadamaa taate jechuudha. Achirraa lakkoofsa 14 kaastanii ilaaluu dandeessu. Namicha yookaan abbaa qabeenyaa tokkotu nama sadii fooyeetii qarshii callaa qaba. Biyya fagoo deemuudhaaf jedheetii sadan kana adda baasee waa itti kenne. Jaroota sadan kana keessa namni lama amanamummaadhaan hojjetanii bu'aa buusanii eegan. Namni tokko garuu bu'aa hin buufne. Isa itti kenname sana qotee awwaalee eege. Beektu sila ishee dubbiseera. Isa jalqabaatti meetii 5,000 kenname. Isa lammaffaatti meetii 2,000 kenname. Isa sadaffaatti meetii 1,000 itti kenname. Namni waa itti kenne kun akka isaan bu'aa buusanii eeganiif ture. Biyya fagoo deemee gaafa deebi'ee
jarri warri kaan lamaan bu'aa buusaniif inni tokko garuu bu'aan buun inni sitti kenname kun akkati qabattee teessu miti akkati bu'aa itti buutuufidha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waan baay'ee nutti maaltu natti kenname maaltu nutti kenname kallattii garaagaraan ilaalaa waldaa kiristaanaa keessatti lallabuun nutti kennameera faarfachuun nutti kennameera kadhannaan nutti kennameera geggeessuun nutti kennameera. Akka biyyaatti immoo akka dandeettii keenyaatti Waaqayyo waan nu kenneera. Isa kaan daldalaa godheera, isa kaan qotee bulaa godheera, isa kaan barsiisaa godheera, isa kaan dooktara godheera. Isa kaan immoo ogeessa faayinaansii godheera, isa kaan immoo ogeessa kan biraa godheera. Waaqayyo lafa nutti kenne sanatti bu'aa nurraa barbaada. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hawwiif dheebuun koo ani kiristaanonni iddoo guddaa ga'anii arguudha natti tola. Amaluu kiristaana qabeenya guddaa qaba. Lubadha, dooktaradha. Kiristaana qabeenya guddaa qaba, beekumsa guddaa qaba. Hunduma keessanitti hin tola, anattis hin tola jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hojii nutti kenname sanatti amanamummaadhaan bu'aa itti buusuu qabna. Bu'aa buufnee argamuu qabna jechuudha. Inni nutti kenne gaaf tokko nu gaafata. Inni faarfannaa sitti kenne gaaf tokko si gaafata. Inni lallaba sitti kenne gaaf tokko si gaafata. Inni kadhannaa sitti kenne gaaf tokko si gaafata. Hojii isa kan mootummaa mana hojii mootummaa keessa isa miti mootummaa keessa isa hawaasa keessa kan sitti kenne Waaqayyoodha lama isaa irratti bu'aa buusuutu sirraa eegamu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoo hojjennee bu'aa buufne ofiis fayyadamaa taana namas hin fayyadnaa jedhe. Kana jechuun ofii keenyas qabeenya ittiin horannaa ittiin jiraannaa kan biroo illee akkan ittiin gargaaramu ta'a jechuudha. Jarri sun lamaan amanamummaadhaan bu'aa buusan gaafa deebi'ee inni itti kenne namni itti kenne buusanii akkuma itti kennetti kan itti argisiisu sadaffaa duwwaan jarreen sun lama bu'aa buusanii argaman. Waaqayyo nu haa gargaaru. Nama bu'aa hin buufne ta'uu nurra jiraatu eessatti waldaa kiristaanaa keessatti eessatti hawaasa keessatti lafa jiraannu lafa hojjennu keessatti bu'aa nama buusuu danda'u amanamummaadhaan nama hojjetu ta'uutu nurra jira. Deebisee gaafa dubbii jara kana sadan qoratee jedheedu isa xinnoo itti kennee xinnoo irratti amanamee fi dachaa hin dabalama. Ameen. Har'a faarfannaa sitti kennee rootee lallabni bursiif hin dabalamu yoo amanamummaadhaan hojjenne jechuudha. Lallabni yoo kennameera ta'ee aboor ergaan kan biraan kadhannaa kan biraan faarfannaa biraan dhimmi biraan hin dhufa jechuudha. Akkuma kana hawaasa keessatti illee iddoo nutti kenne sanatti Waaqayyo yoo ani bu'aa buusii argameera ta'e inni caalu kan kooti inni caalu kan keeti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 achirraa argachuu dandeessu. Xinnoo kan sitti kenname ani immoo guddaarran si dhaaba. Waan guddaarra si dhaaba Waaqayyo. Isa sitti kenname yoo amanamte Waaqayyo waan guddaarra si dhaaba. Waan guddaarra saba isaa hin dhaaba Waaqayyo. Ameen. Galanni isaa haa ta'u. Waan garaagaraan haala garaagaraan hamtatamnee taa'uun irra jiraatu. Waan garaagaraa haala garaagaraan ukkaanfamnee taa'uun irra jiraatu. Nutti kenneera kennaa nutti kenne san nurraa fuudhee nama kan biraatti akka laanne eeggachuu qabnu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waan guddaarra dhaaba waan guddaarra si dhaabattiin jedhe. Ati xinnootti amanamtee ani immoo waan guddaarran si dhaaba. Namoonni amanamtanii hojii Waaqayyoo hojjechaa jirtan hojii hawaasaas hojii biyyaas kamiyyoo hojjechaa jirtan amanamummaadhaan akka Waaqayyo jaallatutti kan hojjechaa jirtani gatiin keessan hin dabalamu. Bu'aan keessan hin dabalamu. Waaqayyo isin jiraachisa. Waaqayyo kan keessan hin dabala. Han keessan irra taan deemu dabalaa deemu. Galanni isaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni sii kenne inni Waaqayyo sitti laate suni akka si jalaa hin fudhatamnetti dammaqii hojjedhu. Nama kan biraatti akka hin laatan hin kennamu. Isuma kan dhuunfaa keenyaayyuu itti bu'aan boonu taanaan ogummaa beekumsa nuyi qabnu ittiin hojjennu taanaan Waaqayyo isa hojjetuun laata. Isa si harka jiru kana ati itti bu'aan buutu taanaan isa hojjechuu danda'utu dabarsee kenna. Hin ati qabduyyuu akka sirraan fudhatamne jammaqii jabaadhu dammaqii itti hojjedhu. Itti bu'aa buusi nurraa eegamu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa kan biraan lammaffaan attamitti hojjennee qabeenya horachuu dandeenya yookaan waa irra kaachuu dandeenya kiristaanonni jennee yeroo ilaallu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 karaa qajeelummaa qabuun jabaannee dammaqnee hojjechuu qabna. Karaa qajeelummaa qabuun jabaannee dammaqnee hojjechuutu nurraa eegama jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irraa dhattanii yoo dubbistanii badhaadhummaan jal'inaan argame bu'aa hin qabu. Qajeelinni garuu du'a nama oolcha
Ameen. Badhaadhummaa kan jennu sochii hojii namni hojjetee waa walitti kuufatee akkuma sira jedhe hin hojjetaa waa walitti qabataa hin sooramaa hin duuramaa yookaan hin badhaadha jechuudha. Badhaadhummaa jallinaa qajeela jallinaan argame bu'aa hin qabu. Nuti karaa jallinaa hojjennee waa walitti qabanna miti. Kiristaanotarraa kun hin eegamu. Anarraa isinirraa kun hin eegamu. Karaa jallinaa karaa maa inni kanaan jallinaa beetu isinii galachuudha. Beetu isinii gala. Waan namaaf hin malle fudhachuun itti fayyadamuun fuula waaqayyoota cubbuudha. Gubboo fudhachuun matta'aa fudhachuun cubbuudha. Jallina. Kan biraa miti. As keessallee magaalaa kana keessallee badaa hin jiru natti fakkaata. Dur yeroo konfireensiin baadiyyaadhaa gaggeeffamu gamanaa kamasii namni walitti yaa'ee guyyaa 3 guyyaa 4 konfireensii gaggeessiitii waldaan jechuudha. Tajaajiltoonni biyya fagoo irraa gaafa dhufanii hojii waaqayyoo hojjetan gaafa hurri waaqayyoo waan baay'ee bakkeetti baasu agartu. Ilaa qabeenya horachuudhaaf duramuudhaaf kan akkas goote iddoo akkasii dhatte kiisii kee keessaa waan akkasii qabdu bobaa kee jalaa waan akkasii qabdu jedhanii yeroo isaan itti hafuura hamaa namarraa ifatanii carraachisantu jira. Namni jireenya isaa fooyyeffachuudhaan wanta inni hin goone hin jiru. Qabeenyaa walitti qabachuudhaan namni waan hin goone hin jiru. Garuu karaa qajeelinaa yoo ta'e malee karaan jal'inaa boolla nama buusa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee isaanii yoo ilaaltan ituma waldaa keessa jiraniiti karaa jal'inaatiin waa shattaratanii ba'anii waldaa keessaa ba'anii badu. Wangeela lafa buusanii lallabaa bakka buusanii gaggeessummaa lafa buusanii kadhannaa lafa buusanii ba'anii badu. Sababiin isaas karaa jal'inaa waa argatanii waan ta'eef jal'ina dhugaa bu'anii isa lafaa isaan kaasee waaqayyoon irraanfatanii dagatanii ba'anii qajeelu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qabeenyi jal'inaan horatamu boolla nama buusa. Ila hin fayyadu. Nus hin gargaaru, biyyas hin gargaaru, waldaa kiristaanaas hin gargaaru jechuudha. Qabeenya karaa dalgaa horanna miti karaa qajeelummaadhaan qabu jechuudha. Achirraan horanna jechuudha. Karaa dalgaa walitti qabachuun qabu. Kiristaanni karaa dalgaa sassaabbachuu walitti qabachuun qabu. Yoo dhiballee karaa itti hojjennu waanuma tokko duwwaarratti rarraanee teenya miti. Karaa tokko yoo dide karaa kan biraa yaalu. Karaa kan biraa tokko immoo karaa kan biraa karaa qajeelaa hojjechuu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irraa isin argattu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 11. Karaa qajeelina qabuun hojjennee dammaqnee yoo hojjenne qabeenya horachuu dandeenyaan jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti ni agartu. Bareedummaan karaa malee argamu irraa hirrachaa hin adeema. Qajeela badhaadhummaan karaa malee argamu irraa hirrachaa hin adeema. Qabeenyi karaa dalgaa dhufu dabalaa deema otoo hin taane irraa hirrataa deema. Adeemeeyyuu jireenya ala nama godha. Ila anaaf isini warra jireenya bara baraaf qophaa'udha. Malee warra jireenya badiisaatiin qophaa'u miti. Karaa malee adeemne karaa malee sochoonee du'a bara baraaf akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Badhaadhummaan karaa malee argamu irraa hirrachaa hin adeema. Namni itti dadhabee walirra buusa adeema garuu hin baay'ifata. Ameen. Waan lamaan isaa ka'e jechuudha. Karaa jal'inaa wanta argame asii gad deemaa deemti. Namni itti dadhabee karaa qajeelinaa waa hojjetachaa deeme immoo walirra buufataa yoo deeme immoo hin baay'ifata. Hin horataa jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Galanni isaa haa ta'u. Itti dadhabee namni waa walirra buufataa deemu tokko 2 3 jedhee jechuudha deemu waa walirra buufataa deemu hin baay'ifata. Qabeenya horataa jechuudha. Hin badhaadha hin sooramaa jechuudha. Itti dalgee namni akka itti dhamee hojjetaa deemu. Hankeenya isa karaa dalgaa sana miti kaa. Isa akkas goone cabsinee dafqa keenya dalginee argannu sana. Akkuma Waaqayyo seeroo maakeetti addaamiin dafqa keenyaan ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa qajeelinaa yoo horan karaa sirrii ta'e yoo horan walirra buufataa yoo deemne horachuu dandeenya jechuudha. Nuyi kiristiyaanonni jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni keenya hin hojjeta hin dalga. Garuu waa walirra buusaa deemu sanatu nama hafadhee yaadu. Kan kana gootan jiraachuu dandeessu. Walirra buufataa deemu. Naannoo baadiyyaa laaltee too ta'e baadiyyaa keessaa dhufnes naannoo sana hojjechaa jirra. Buna kana yeroo waa dhufu namni beeka. Of hin beeku. Sirriitti yeroo waa galu waa sassaabbatu namni of hin beeku. Naannoo hamileef naasee ga'ee immoo waan funaanuu dhabu. Kiristaanni garuu
Waa nama walirra buufataa deemu ta'utu irra jiraata. Macaafni qulqulluun keenya nu barsiisa jechuudha. Sagantaadhaan karooraan akka itti fayyadamnu akka itti gargaaramu dubbii Waaqayyoo anaaf isinitti hin himaa jechuudha. Karaa qajeelummaa ta'uun yoo tattaafanne, yoo dammaqne, yoo hojjenne, waa walirra buufataa yoo deemne qabeenya fudhachuu dandeenya. Gurraas hin eegama. Nu affeerachuudha baay'ee keenya. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoo ati jabaattee qabeenya horatte lafti kun akkeetti ta'u. Girgiddaan kun akkeetti ta'u. Ishee kana keessa kodokkodamnee hin teenyu jechuudha. Jabaannee hin dhiyoonnu taanaan kunuun irraa fuudhamuu deema. Orma nu dhaaluu danda'a jechuudha. Kanaaf lafa jirutti kiristaanni dammaqee mataa miillaan gaggalagalee karaa Waaqayyoo jaallatuun waa walitti qabachuu, horachuu macaafni qulqulluun nu barsiisa. Inni biraan yookaan inni sadaffaanii dhibaa'ummaa malee hojii nutti kenname hojjechuu qabna. Dhibaa'ummaan kiristaanotarraa hin barbaadamu jechuudha. Kiristaanni dhibaa'aa miti yookaan kiristaanni dhibooftuu miti. Anaafisi warra dhibaa'ota miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Daddafee waan wayyaaliin dubbadha jedhanii ariifachaa jira. Baay'ee ililchuu lafa wal lama kaasanii maal gochuu kan qabu Yesuus Kiristoos guddaa. Hin danda'ama lukkisii tokko lama kaasanii nama woosuu ililchuu hin danda'ama lafa dhabaanii wochuu hin danda'ama. Isa kana miti garuu dhugaan dubbii sagalee Waaqayyoo maa inni kiristaanni qabeenya dammaqee horachuu qaba moo hin qabu? Qaba. Hojjechuu qabna jechuudha. Dhama'uu qabna jechuudha. Akkamitti hojjechuu qabna? Inni sadaffaanis nama jedhee dhibaa'ummaa malee hojii Waaqayyo nutti kenne hojjechuu qabna. Hojii Waaqayyo nutti kenne waldaa kiristaanaa keessatti maalin? Alatti maalin? Hawaasa keessatti maalin? Isa nutti kenname sana dhibaa'ummaa malee hojjechaa jirra. Nusumatti biddeen afaan kaa'an nusuma mootummaa keessaayyuu miti mootummaa keessaayyuu kan dhuunfaa keenyaayyuu. Isa waldaa kiristaanaa Waaqayyo bu'aan irraa barbaadu sana hoo iddootti waamne sanatti bu'aa Muusaa irraa dhibaa'ummaa malee nama hunduu akka inni of ilaalu nan barbaadu. Namni as keessa waamicha hin qabne hin jiru. Namni as keessa kennaa hin qabne hin jiru. Gaafa Waaqayyoo nama uumoo waan namni ittiin jiraatu wajjin nama uuma. Garuu as keessaa fuunee mana zarree jijjiirree ittiin jiraachuu dadhabne. Mul'atuma nu jalaa bade, karaan nu jalaa bade, wangeelli karaa namatti agarsiisa. Ameen. Wangeelli karaa namatti agarsiisa. Namni fayyaa ta'ee qaama guutuu qabu, harka guutuu, miila guutuu, ija guutuu, sammuu guutuu qabu, sammuun isaa hojjetu kamiyyuu Yesuus Kiristoosii wajjin yoo socho'e hinuma milkaa. Ameen. Hin milkootu kan jedhu kun sagalee abbaa ormaati. Isa kana kadhannaadhaan dubbii Waaqayyootiin ofirraa kutuu qabna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa dhannee waa arguu dandeenya. Namni dhibaa'ummaadhaan hojjetu hin hiyyooma. Namni cimsee hojjetu garuu hin soorama. Hiyyeessaaf sooressa waan lammachi keessa kaa'e jechuudha. Namni dhibaa'aa hojjetu kanuma dhuunfaa isaatti iyyuu namni dhibaa'aa hojjetu hin hiyyooma. Ila manoota hojii garaagaraa keessatti immoo namni dhibaa'aa hojjetu hojiin nama harkatti bada. Hojiin bufiidhaan namaan ba'u. Fiixaan hin ba'u taanaan waan biraatu dhufa. Teellaa isaa jechuudha. Kanuma dhuunfaa isaa jechuudha. Kanuma dhuunfaa isaa kan mootummaa kana eessaayyuu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Kiristaanni dhibaa'aa miti. Kiristaanni dhiboomtuu miti. Umurii garaagaraa keessa jira. Amma waldaa keessa kan jiru namni sadarkaa barnootaa garaagaraa keessa jira. Umurii garaagaraa keessa jira. Umurii hundumaaf sadarkaa barnootaa hundumaaf iyyuu wangeelli kun hin ta'a. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waan hojjennu tokkotti xiyyeeffannoo yookaan iddoo itti kennuu qabna jechuudha. Wantattii kana hamma galmaan keessatti itti biraan hafina. Nama waa jalqabee karaatti hambisu miti kiristaan. Nama waan qabe sana galmaan ga'u Waaqayyoon kadhatee itti deemee galmaan geessifatudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Xiyyeeffannoo itti kennuu qabna. Kan keenyatti iyyuu, kan ormaa, kan nama kamitti iyyuu, kan waldaa kiristaanaatti iyyuu, isa nutti kenname sanatti xiyyeeffannoo itti laannee dhibaa'ummaa malee bu'aa buusuu danda'uutu anaaf isinirra jira. Eessatti iyyuu namni dhibaa'u hin barbaadamu. Ilaalaa mandaraa keessa, hawaasa keessa, waajjira keessa. Abaloo isheenoo hinnoo gatiin qabu dhibooftuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo akkas nuun hin jedhin. Inni nutti kenne Waaqayyo akkas nuun hin jedhin. Hela abaloo hojiitti laaddateen dhabaadha. Hela abaloo dadhabaadha. Waaqayyo anaan isiniin hin jedhin. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 26 irratti argachuu dandeessu. Hojjeta hamaa fi dhibaa'aa hin ta'in. Ati hojjeta hamaa fi dhibaa'aa nana. Lama hojjennutti
waajjira keetti eessattiyyuu kiristaanni hojjetaa hamaa miti. Hamaa miti. Dhibaa miti. Waaqayyo akkas nuun hin jedhin. Gaafa deebi'ee dhufu gaafa ilaalu sadaffaa ati hojjetaa hamaa fi dhibaa nana jedhe. Waan ni hojjenne kun hin ilaalama, wanta ni hojjenne kun hin ilaalama fuula Waaqayyooti. Fuula Waaqayyootiin ilaalama. Hin nutti kenne deebi'ee dhufee hin ilaala. Galfata nutti kenne sana hin ilaala. Bu'aa yoo nurraa dhabe akka nu abaarre Waaqayyo. Qe'ee keenya akkana abaarre Waaqayyo. Lafa keenya akkana abaarre Waaqayyo. Biyya keenya akkana abaarre Waaqayyo. Waldaa keenya akkana abaarre Waaqayyo. Kanaaf dammaqaa isaaniif hojjechuu danda'utu anaaf hiika jira jechuudha. Namni ciisee hojjetu hinuma soorama. Dafqasaa akkas godhee xaaree. Macaafa keenya boqonnaa 13 lakkoofsa 11. Iddoo masila dubbise. Macaafa fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 4. Iddoo masila dubbise. Wantoota amma jedhaa jiru kan hunduma isaa yoo hin argattu namni dafqasaa akkas godhee waa walirra buufate dafqee dhamee hojjete hin sooramu yookaan qabeenya walitti qabachuu danda'a jiru. Ulfinni Waaqayyo ta'u. Qabeenyi keenya Kiristoosiif yoo ta'e waldaa kiristaanaa wangeelaaf yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo isa bara baraatiif nu qopheessa. Ameen. Wanta ni sassaabbannu wanta ni hojjennu karaa Waaqayyoo ta'e jireenya nu bara baraaf nu qopheessuu danda'utu irra jira. Ulfinni isaa ta'u. Eeggadhaa immoo sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo wal akkasiin hin baafne. Waaqayyo waa beekaa fi waan dhowwate jedhaan takka takka. Otuu Kiristoosiin hin barintis ta'e idda barrees wangeela kan idda barrees ta'e otuu baay'ee waa qabna ta'e namni baay'ee yoona kan as hin jiru. As hin jiru. Kiristoosii wajjin garuu hin danda'amu. Ameen. Namni Waaqayyo lafa isa kaase, namni Waaqayyo lafa isa waame beeku waldaa keessa jira. Ameen. Abbaan fooqii meeqaayyuu, abbaan makiinaa meeqaayyuu, abbaan birrii meeqaayyuu lafa Waaqayyo namni isa kaase inni beeku waldaa kiristaanaa keessa jira. Harrayyuu waldaa kiristaanaa ijaaraa jira. Akkati akkas taatu Waaqayyo hin barbaada. Dubbiin Waaqayyoos hin barbaada. Sagalee Waaqayyoo kun nu jajjabeessa, nu gorsa, nu barsiisa. Akka nuyi dammaqnee hojjennee waa dhimma baafnu hin barbaada Waaqayyo anaaf isinirra. Waaqayyo nu haa gargaaru. Macaafa keenya boqonnaa 13 lakkoofsa 4. Namni dhibaan waa argachuu hin kajeela. Homaas hin argatu. Namni ba'eessa godhee hojjetu garuu hin guddata. Namni ba'eessa godhee hojjetu, namni bareechee guruusee hojjetu garuu nama hin hubata. Galanni isaa ta'u. Namni ba'eessa godhee hojjetu eessattu hawaasa keessattu waldaa kiristaanaa keessattiyyuu lafa hojjennituyyuu isa ba'eessa godhee hojjetu guddinni hin hubata. Hinuma guddata, hinuma namata. Namni socho'ee waa hin hojjenne namni dhibaan garuu waan maalqee qajeela. Kiristaanni qajeeltuu miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kiristaanni qajeeltuu miti. Na dhagaa jirtu? Iddoo hundumaatti iyyuu kan barsiifamuu qabu, kan dubbatamuu qabudha. Sagaleen kun jedheera sila baay'ee namatti tola. Namni hunduu kanas beekuus qaba. Ila kiristaanni qajeeltuu miti. Irraa hafee nama jiraatu ta'ee nama waldaa kiristaanaa ijaaree kan biroo ta'uutu irra jira. Isa kana jechuu barbaadeen Waaqayyo nu haa gargaaru. Akka guddattuuf ba'eessa godhiiti hinkis godhee waa hojjedhu qaba. Wangeelli keenya nu deeggara. Hojjechuun cubbuu miti. Jabeessanii bilcheessanii waa hojjechuun cubbuu miti. Karaa qajeeltoo ta'een Waaqayyotu jaallata. Karaa sirrii ta'een Waaqayyotu jaallata. Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Akka guddattuuf akka nama taatuuf ba'eessa godhee hojjedhu. Ba'eessa goonee tattaafachuu hojjechuutu nurraa eegama. Tattaaffiin dubbadha jedhee silaa inni arfaffaaniin yeroo nuu kennametti sirriitti dammaqinaan hojjechuu. Waa'ee yeroo irratti baay'ee hanqina guddaa qabna keessumaa akka biyya keenyaatti yeroo isiniin jedhu sa'aatii 24 keessaa inni hojjetaa mootummaayyuu sa'aatii 8 hojjeta. Sa'aatiin 16 jechuudha. Nuu kan dhuunfaa keenya sa'aatii meeqa hojjenna? Sa'aatii meeqa bakkeetta? Kan dhuunfaa keenya kan waldaa kiristaanaa sa'aatii meeqa hojjenna? Sa'aatii meeqa bakkee jenna? Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo nuu kenname tokko osoo hin dabarsin duguunee itti fayyadamu. Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 5, Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 achirraa argachuu dandeessu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irraa akkas jedha. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsin itti hojjedhaa. Yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsin itti hojjedhaa. Yeroo itti fayyadamuun nu qaba. Egaa kiristaanni nama yeroo isaatti fayyadamu ta'uutu irra jiraata. Yeroo akka itti namni haasa'u qoosaa namatti fakkaachuu danda'a.
dhaabadhuuti na eegi yeroodhaan iddoo akkasii ga'e hin deebi'a jechuu hin dandeessan hin dandeenye. Gonkumaatu waan barbaade fiddaniin yeroon dhaabatee si hin eegu. Barri dhaabatee si hin eegu. Guyyaan dhaabatee si hin eegu. Hinuma fiiga dhaabadhuun eege wattan. Otoo waa akkas qabnu achi qabnu as gangashinu achi gangashinu waggaa tokko ta'a waggaa lama ta'a waggaa sadii ta'a. Gaafa umurii keenya lakkoofne ilaallu gara booddeetti gaafa seennu. Baroota nuyi dabarsine tu bu'aan buusiin dabarsine. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Taayiruun eegu yeroo nu kennametti fayyadamuu qabna. Yeroo nu kennametti sirriitti bisheessinee waa hojjechuu qabna. Yeroo malee deemnee nama komachuun waaqayyoon komachuun sirrii miti. Yeroo ati lafa dhiittee borsitee qonnaa qottee oomisha galchachuu dandeessutti hojjechuu. Gara umuriin achi siqee waaqayyo gaafa bara nama kuusu waggaa 70-80 gaafa ta'ani isa yeroo humna qaban hojjetan sana isa ol ka'an sana fuudhanii ittiin sooratu yookaan ittiin jiraatu. Namni waggaa 80-70-80-90 akka durii lafa dhiitee burseen nagada wale hin danda'u. Akka durii lafa dhiitee burseen qota wale hin danda'u. Yoom isaa hafe kaleessa isaa hafe jechuudha. Eengadda isaa hafe jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhaloota keenya kan nuti barsiisuun irra jiraatu kallattii tokko duwwaa namni waa eeguu irra jiraatu. Yoo karaa fannoo taa'ee karaa kan biraa dafee socho'u inni karaa tokko qabatee jiru immoo karaa tokko namni jiraachuu dadhabee bara kana keessa kallattii garaagaraa waaqayyoon biratti as siiqee achi bu'eeti daandii waaqayyo irra yoo adeeme yoo hojjete hin milkaa inni kan waaqayyooti. Namni karoorsee hin yaada waaqayyo garuu fiixaan namaa hin baasu. Galanni isaa haa ta'u. Waan bakka ulfaataa wayii tokkotti sammuu namootarra taa'eenuma akka namni waa karoorsee yaadee hin sochoone wanti nama tatu jira. Inni kun immoo kadhannaadhaan hin cabu. Bangeedhaan hin cabu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkasumatti fakkaata jechuudha. Kanaafan jedhe waanuma keessa godhuuf hin jedhee waan hundumtuu yeroo isaatti bareedaadha. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoo tokko kaasee gattee dubbachuu dandeessu waa'ee yerootti fayyadamuun kan kiristaanotaati. Ila namni keenya yerootti hin fayyadamu taa'ee waan biraa yaada yoo ta'e waan biraa odeessa yoo ta'e dhiisuu qabna. Yeroo keenyatti fayyadamaa jiru gajjallaa gaarraa yoo ilaaltan mee sirriitti ilaala. Keessumaa godinaalee keenya godinaa Wallagga Arbaniyyuu sirriitti ilaala. Biyya biraa immoo ilaala. Abbaa makiinaa meeqa? Abbaa fooqii meeqa? Abbaa qarshii miliyoona meeqa? Wangeelli immoo eessa jira? Eessaa jalqabe? Wangeelli gadi nama hin deebisu. Waaqayyo gadi nama hin deebisu. Kiristoos gadi nama hin deebisu. Eessarraan dhufe wangeelli? Asirraan dhufe karaa keenya dhufe wangeelli. Kan nu caalaa lallabu hin jiru, kan nu caalaa faarfatu hin jiru, kan nu caalaa kadhatu hin jiru. Hin jiru garuu qabeenyaan qabnu. Hin qabnu. Iddoon har'a filachaa jirru iddoo achi suuqa keessa iddoo gaggaarii ta'e hin jiru. Namni qabeenyaa hin qabne tun jaallateen gara suuqaa filata. Tu qabeenyaa qabaanne tu waan gurguddaan jiraate maaltu daggala kana keessa ta'a. Asfaaltii raachawee abbaa fooqee yookaan abbaa bilookeetii ta'e achi jiraatu namni baay'een. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Maaliifan jedhe wangeelli dursee nu bira ga'eera wangeelli gadi nama hin deebisu. Hafuurri waaqayyo gadi nama hin deebisu. Baay'ee lallabna baay'ee kadhanna isa kanaan garuu nu hafeera. Tarii abboota keenya biratti hafee laata yeroo wangeela barsiisan akkaataa isaan itti nu barsiisan yeroo isaan itti wangeela lallaban akkaataa isaan itti nu qabsan achitti nu jala hafee laata jedhee yaada akka goote jechuudha. Kana booddee garuu asirratti dhaabachuu danda'u ture jiraata. Dhaloonni keenya itti fufuu qabu. Wangeelattis adda dure, ikoonomiidhaanis adda dure, qabeenyaanis adda dure waaqayyo nu haa taasisu. Ameen. Inni dagaa waan biraa taa'ee waa mataa oolu yeroo isaa iddoon taanatti balleessu. Taa'ee wal ciraa oolu yeroo soodaan taan iddoon taanatti balleessu. Wal hamachaa, wal ciccira, wal talafaa, wal kuffisa, wal ajjeechaa. Inni kun wangeelaa wajjin wal dhiita. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waa'ee maaliifan deeme waa'ee yeroo fan deeme jechuudha. Dursee wangeelli nu qaqqabeera. Eeyyee ittiin fayyaa jirra lallabaa kadhachaa jirra. Waan biraan immoo hidhiituutaa deemne yoo ta'e hin ta'u. Kiristaanni hidhiituutaa deemuun irra jiraatu waldaa kiristaanaa keessa hidhiituutaa taa'uun irra jiraatu waan jedhutu naa gala jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo qabnutti fayyadamu akka dubbii sagalee waaqayyo jedhutti yeroo qabnutti fayyadamuu qabna. Jedhee yaadam inni biraani tattaafataa yookaan carraaqaa ta'uu qaba kiristaan. Ila wanti noo sin gufachiisee teellaatti sin deebi'a taanaan hin ta'u abdii guutuu hin qabnu jechuudha. Tattaafataa ta'uutu irra jiraata.
sagalee guyyaa har'aa keessaa hojii ergamoota boqonnaa gosa lakkoofsa tokko hanga afurii keessaa waa'ee Phaawulosii fi Aqiilaan ilaaluu dandeessu. Phaawulos gara wangeelaatti gara Kiristoositti edda dhufee kaasee hojii isaan hojjetan jarri kun dunkaana hodha. Lama ta'anii dunkaana hodha. Phaawulosis dunkaana hodha. Otoo dunkaana hodhuu ittiin jireenya isaa gaggeeffata. Sanbata immoo mana sagadaa warra Yihuudootaa Giriikota amansiisuudhaaf isaanii wajjin dubbatan wangeela lallaban. Gam tokko wangeela harkatti qabatee gam tokko hojii isaa hojjechaa hojii kan isaas midhaan baafachuuf hojii waaqayyo ergama waaqayyootti kennis midhaan baafachuudhaaf hin adeema jechuudha. Tattaafataa carraaqaa ta'uutu qaba jechuudha kiristaanonni. Keessumaa dhaloonni keenya warri gara teellaa jiru warri abbootiin beektu haadholiin beektu attamitti sadarkaa amma kana geessan akka jiraachaa jirtan beektu ijoollee keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata. Kiristaanni qaxalee ta'uu nurra jiraata. Iddoo hundumaatti waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhaloota keenya waaqayyo haa gargaaru. Biyya keenya waaqayyo haa gargaaru. Waldaa keenya waaqayyo haa gargaaru. Waaqayyo nutti kenneera ittiin jiraan. Isa bukkeetti immoo hojii waaqayyo hojjechuuf wanti nu daangessu tokko iyyuu hin jiraatu. Galanni isaa haa ta'u. Phaawulos irraa baruu dandeessu. Uffata hodhaa, dunkaana hodhaa, asiin immoo hojii mootummaa waaqayyoo lallabaa, wangeela lallabaa deemaa jechuudha. Wanti si daangessu tokko iyyuu hin jiru. Isa sitti kenne waaqayyo si gaafata, gaaf tokko si gaafata. Lafa keessa sanaa fuudhe obboleessa koo obboleettii koo. Lafa keenya sanaa fuudhee itti jijjiirree bu'aa argamsiifnee bifa isaa jijjiirree hojii bu'aa qabeessa ta'e yoo hojjenne fuula waaqayyootti fudhatama qabu. Kan waldaa kiristaanaas ta'e kan keenyas ta'e achuma darbannee gadi gannee abdii kunnee deemna yoo ta'e hin carraaqnu hin tattaafanne yoo ta'e inni kun nurraa anarraa hin eegamu. Waan kan biraatu nu dhaala booddee hafuura biraan nu dhaala booddee orman nu dhaala booddee tattaafannee hojjennu taanaan tattaafannee barannu taanaan tattaafannee carraaqnee waa walirra keenya taanaan baay'ee rakkisaa dabarreessa jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni dhumaa waan jechuu barbaadu waaqayyo warra kan isaatii qabeenyaa hin kenna. Ati garuu jabaaduu dammaqi socho'i. Warra kan isaatii waaqayyo hirma kenna. Xaxaan natti hin jiru sitti hin jiru nurraa cirameera. Ameen. Maala abaarsa wayii qabaayi abaarsaan qabdu maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa cirameera. Atumti socho'i lafa jirtu. Hunumtaa sochoonu lafa jirru. Waaqayyo hin kenna warra kan isaatii qabeenyaa hin kenna. Kana ammoo eessaa fidee naan jechuu dandeessu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 3 haqaa dubbifadhaa. Ani qabeenya iddoo dukkanaa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokotaatti walitti qabames harka kee keessa nan buusa. Ameen. Ameen. Qiroosiin waamee moosiseeti sagalee kana karaa raajicha Isaayyaas dubbii kana gara isaa fide waaqayyo. Warra kan isaatiif qabeenyaa hin kenna waaqayyo. Lafa irratti biyya lafaa kan irratti akka joortuu taatu waaqayyo hin barbaadu. Xaxaan natti hin jiru sitti hin jiru nurraa hiikameera abaarsi nutti hin jiru. Idda gaafa Yesuus Kiristoosiin amananne idda gaafa Yesuusiin fudhanne kaafne anaafisiin irraa abaarsi citeera. Ameen. Abaarsiin irraa citeera. Ala koorraa qe'ee koorraa citeera. Narratti hojjechuu hin danda'u. Jedhee nama hundi lafa jiru socho'uu danda'u irra jira jechuu barbaadanidha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Achuma teenyee uwwanne iyyaa yoo lama wanti nu roobu tokko iyyuu hin jiru. Socho'uu qabna jechuudha. Socho'uu danda'u dura jiraata. Waan nu mataa ta'e waaqayyo harka kee keessa hin buusu. Ameen. Waldaa keenya harka waldaa keenya keessa waaqayyo waa hin buusu. Eebba harkatti si qabachiisu waaqayyo qaba. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Badhaadhummaa iddoo dhokataa jiru waaqayyo harka kee keessa hin kenna. Jalloota harkaa gaa fuudhee warra dukkana keessa jiran keessaa fuudhee waaqayyo harka keetti waa hin kenna. Ati garuu socho'uu qabda. Ani garuu socho'uu qaba. Waldaan keenya garuu socho'uu qabda. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa lafarratti walirratti qabne kana isa horanne kana mootummaa waaqayyoof wangeelaaf Kiristoosiif hojii waaqayyoof yoo goone isa qabu irratti immoo dabalamaa hin deema. Ameen. Duraan dursaati yaada keessan mootummaa waaqayyoo barbaadachuuttidha itti isiniif hin dabalama. Ameen. Anaaf isiniif itti dabalamaa deema. Gooftaan nu haa gargaaru. Warra achumaan badan qabeenya horatanii achumaan badan immoo akka hin taane gooftaan nu haa gargaaru. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa firoottan koo kottaa jabaannee dammaqnee
fuula waaqayyoon kadhachaa haa sochoonu. Inni eebbisa waaqayyo saba isaa, inni eebbisa waaqayyo waldaa kiristaanaa. Mee waan keessa jiru keessaa baanee, waan sammuu keenya nu xaxe keessaa baanee mul'ata qabaannee gara fuulduraatti haa deemnu. Waaqayyoon waa gargaara. Galanni isaa haa ta'u. Meeqa dubbii kana dhaabannee waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyoon haa waammannu. Tarii namni abdii kutaa deemu jiraate kiristaanaaf qabeenya horachuun hin barbaachisaa. Waaqayyo kallattii tokko dide kallattii biraa qaba. Ameen. Karaan tokko yoo dibame karaa biraa sii qaba Waaqayyo. Kan keeti qabeen, kan ijoollee waaqayyooti qabeen, maaltu kan ormaa godhe, maaltu kan warra kaanii qofaa godhe, kan koof kan keessan Kiristoosii wajjin kan keenya. Ameen. Isa walitti qabne kana mootummaa waaqayyoo yoo goone akka ta'utti yootti jiraanne Kiristoosii wajjin inni waaqarraa badhaadhummaa inni waaqarraa malinni waaqarraa kan kooti kan keessan. Ameen. Waaqayyoon waa gargaaru. Mee dubbii kanarraa bannee waaqayyoon hin kadhannaa. Yeroo kana hingaa baay'ee dubbachuu baay'ee haasa'uun hin danda'ama. Nama kana hundumaa har'a mootummaa waaqayyootti gashu miti. Waan hundumaas baay'ee yoo dubbanne immoo wal dubbisaa ooluu ta'a waan ta'eef egaa fottan koo kana qabxii jahan dubban akkamitti kiristaanni qabeenya horachuu qaba akkamitti horachuu qabna kan jedhu achirrattan waan jahan tokkon dubbadde amanamummaadhaan lafa waaqayyo nutti kennetti jabaannee hojjechuu qabna. Waaqayyo anaaf siina gargaara. Mee dubbii kanarra dhaabannee waaqayyoon kadhannaa. Burkaanee dhaabannee waaqayyoon kadhannaa. Hin dagatinaa gaa. Karaa qajeelummaa qabuun dammaqnee jabaannee hojjechuu qabna. Karaa waaqayyo jaallatuun daandii sirrii ta'een daandii qajeelaa ta'een jabaannee hojjechuu qabna hin jedhe inni lammaffaan. Inni sadaffaan dhibaa'ummaa tokko malee hojjechuu qabna. Isa waaqayyo natti kenne sitti kenne isa waldaa keessaa isa alaa isa bakkee kana hawaasaa kamiyyuu dhibaa'ummaan nu keessaa mul'achuun irra hin jiraatu kan jedhudha. Waan dubbadde inni sadaffaan qabdi inni sadaffaan isa kana. Inni arfaffaan yeroo nuu kenname otoo hin dabarsin tokko itti hojjechuu qabna. Yeroo qabna waaqayyo yeroo nuu laateera. Barri kee numne barri koo numne kan keenya numne yeroodha. Yerichatti fayyadamuu danda'u nurra jiraata kan jiru naasee carraaqaa yookaan tattaafataa ta'uu qabna. Kan jedhudha. Inni jawaabbaani waaqayyo warra kan isaatiif qabeenyaa hin kenna. Ameen. Akka kan itti hafeetti naftu, akka dhabdeetti naftu, akka rakkateetti naftu, akka garuu